jirtan hordoftoota keenya unit 1 jechuudha grade 1 2 grade 12 acid base equilibrium waan jiru tokkoon tokko ilaaluudha unit kana keessatti what is acid what is base what is equilibrium kajawu tokkoon tokkoon kan ilaaluudha barattoota akka hordoftan isin afeera jechuudha unit outcomes jaga unit outcomes unit 1 kana keessa qaal dhufee jechuudha conclusion is ida conclusion unity into malif kes qabiyensi mali qayo qaif kes qabato at the end of this unity ja unity khana ega fitambo de sati unity khana isa dhumaate you will be able to khana be qabda barattoota khana be qabdan barattoota dirqama barattoota dirqama be qabdan ko basonten dirqama qormaata biyyoolessaa irra walaaltanii jiratan gattee qormaata biyyoolessaa jechuudha qormaata biyyoolessaa fudhachuudha warri deemu jechuudha amma bara 2016 kana fudhachuu warri deemu konseptiin inni jechuudha irra dipendi ta'u objektiivii kana jechuudha unit outcomes kayyoo kana yookaan objektiivii yaanii haamu kana jechuudha kanarratti dipendi ta'a jechuudha haalli qorumsi ittiin bahu jechuudha haala kaalkulamii duriirraa adda jechuudha maaliif jennaan develop ta'ee jira jarri guddatanii jira modernized bifa ta'een jechuudha bifa conceptually maali yaadni si waan jiru yaadi isiiti jechuudha idea isi maal ni jiru akka jiru concept jechuudha isa akka hubattanii hangam takka hubatan hangam takka recognize what is the students comprehend waan jiru irratti depend ta'an jechuudha haalli qorumsi itti bahu jechuudha kanaafuu bifasanii akka qophootanii isin jedhama barattoota let us move on may describe the drawbacks of arrhenius acid base concept is wanta arrhenius jechuudha waa'ee base irratti acid irratti jechuudha waa'ee arrhenius waan nije yaada isaa addaan baaftanii ibsu qabdan jechuudha define Boris law maal je Lewis concepts of acid and base akkamitti Lewis maal je isaan kun saayintistoota jechuudha waan isaan jaanis tokkoon kan laaltu jechuudha eegaan fixan garuu unit tana gefinne booda jechuudha dirqama kana beekuun keenya dirqama jechuudha kana beekuun keenya dirqama barattoota kana akka kasinna hubattanii barbaada describe the dissociation of water ya hangam taka dissociation taai water in bishan yetu water yani nga jarri uga dubisani water jetani dubisan desan garu at British accent water yani dubisan at American accent tama according to American accent water yani dubisani soft D yani soft D yani T kana soft D yani D lava D ozon jen D soft D water yani dubbatan oga pronounce godhan jechuudha weak monoprotic and polyprotic acid and weak base kun barattoota isin baay'aamti khara isin beektan jeeyaan abdadda kutaa kudhan irraa igas kalkulamii darbe san irraa jechuudha amma viidiyoon ton tatalaa jirtu bara 2016 bara 2015 warroonni barachaa ture jechuudha sandro barachaa ture akka arginu Itoophiyaan kaalendarii jechuudha akka Itoophiyaan kaalendarii bara 2016 jechuudha viidiyoon kan meek tolfamaa jirtu garuu kalkulamiin darbe jechuudha kalkulamiin haariin ta'e bara 2016 akkuma beektan videoon za amma tolfamaa jirtu anatti jechuudha video tana za amma tolchaa jiru anatti bifa sanii jechuudha monoprotic and polyprotic hajaw kana ni beeytan kutaa gaditti jechuudha kutaa kudhan igas kutaa kudhan irra ture haya miti jechuudha isiniifi warroonni I guess I don't know amma unity inni keessa jiru garuu monoprotic and polyprotic hajaw kana asitti saddaan baasanii beekuudhaaf dirqama keessanii jechuudha akkasumatti addaan baasee isiniif ibsuudhaaf anaafis dirqama kooti saniifuu akka akkasina hubattan acid and weak base kajawu acid and weak base monoprotic mono is one jechuudha akkuma beektan poly is many jechuudha hedduu jechuudha kunis haala isaan hammatiinsa isaanii jechuudha hangam takka dissociation ta'an jechuudha dissociation 1 or 2 or poly kajawu dissociation 1 teemo one dissociation te one you lose
according isaanii jechuudha. Saayinsonni born slow always arrhines kayyoo tokkoon tokkoon kan laallu ta'a sambuuta isiniif ifata jeenaaf dedha barattoota. Solve equilibrium problems involving concentration of reactant in a product. You know, as you can see on here, K sub A and K sub B, P raised to H and P raised to H. P OH tal guddate Pin H tal guddate so jechuun pH fi POH jettanii akkuma beektan asiidaa fi beezawaa jechuudha. Safartuu isaaniiti KB is basically constant of beeziti kuno kana asiiditi jechuudha. Akka se seera equilibriumiti jechuudha. Arrhenius ka seera equilibriumiti kaa'ee arrheniusidha. Lis arrhenius nama jedhamu. Kunis waa'ee equilibriumii irratti jechuudha. Amma iltuu tana keessatti jechuudha internal keessatti inni kan biraan ta'aa sanii waan isin yaakisan qabu barattoota. Discuss the common ion effect yaa common ion effect. Common ion effect gocha common jechuun beekamaadha jechuudha. Nama hundaafuu commonidha yookaan nounidha jechuudha waan beekamu tokko waan shakkiin hin qabne jechuudha commonidha. Ion yookaan immoo ion beektan. Effectiin isaan san qaban san jechuudha. Kaan irratti effectiin inni qabu dhiibbaan inni qabu maali akka jiru buffer solution akkasuma buffer solution project acids or bases jechuudha. Acidummaa isaatii fi beezummaa isaa kaa eegu jechuudha. Kaa bufferii tolchu itti sooka tolchuuf jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf kan tokko laallu ta'a barattoota. Hydrolysis of salts. Hydrolysis godhu saltii jechuudha. Akkasumatti the base indicator and acid base titration ka jiru tokkoon kan laallu ta'a. Eega unit tana fixan garuu ooqaa fennega tana beekuun keenya dirqama jechuudha. Explain how buffering action affect our daily lives using example. Determine equivalent of acid and base or base that are required to neutralize a specific amount of acid or base. Predict in qualitative terms. In qualitative terms, whether a solution of a specific salt will be acidic, basic, or neutral. Akate kanas qualitative term idhaan geessan jechuudha barattoota. Explain how to solve a problem involving concentration and pH of acid-base titration. Akkamitti solve akka goonu tokkoon kan laallu ta'a. Write chemical equation to show difference in the three definition of acid and base. Equation chemicalota isaanii jechuudha. Akkamitti difference isaanii three of definition hiika qabu acid fi base jechuudha kan laallu ta'a barattoota kanaas. Don't be confused with this concept is easy to you guys. The concept of acid and the base are probably among the most familiar chemistry concepts. Concept yaanni acid base inu just jechuudha. Among kajo kana among gajo isaan lameen kan gidduu jechuudha. Among kana garuu most of the time three or more fayyadamna waan takka fakkeenyaaf amma like between yoo ta'e amma between also this time yeroo hedduu jechuudha yeroo hundoo sun ta'in waa lamaan fayyadamna between this to that between here to here bring here to there jettanii waa lama gidduu yeroo hedduu kaafama jechuudha between jechuudha kun amman gaja kun ammoo sadii fi sadii oli guys akka kasin naa hubattan abdada jechuudha. The most familiar chemistry concept is baramate jechuudha chemistry yaada chemistry. The reason is that acid and base sababni isaati acid and base have been used as laboratory chemical for centuries as well as in the home. One woman chemistry kada beekamate kun jechuudha familiar gajo family como beetan family jechuun yo ika literal and figurative contextual meaning I know maybe ika galamsa ika qualitative ika figurative yokau ika fuggisoodha yookaan opposite isaadha jechuudha fakkeessitee ogaa jechuudha akka jechamatti jechuudha
بفسني كأكاسنا وتني كده نمبر بعد فاميليار وقا جو كرو فاميليار وقا جو بخبر ما تيجي كده هاري عمي تيجي acid in a base you know it well you know you know I feel in the base you know it well it's not unfamiliar with you you know isin sin adamit ki kan wan hari am sif jechuudha you are familiar with that afili in the base yojin ni beita kana wete durano wal ko qabde yo qaw batti bekta khajaw da jechuudha familiar rogayo warra kaysan baano jechuudha warra family yoga etani yo khatan gade warra jechuudha kenya fi hawasa jechuudha family hawa mana tokko jechuudha the reason is sababni asidi base na kaste laboratory keessa waan fayyadamaa turan jechuudha jaarroota hedduudhaaf akkasumas illee mana keessatti jechuudha common household acid include acetic acid vinegar citric acid in citrus fruits isaan kun nanti gorra common household yoo mana keessatti fayyadamu jechuudha household yoo reennu jechuudha fruit keessatti argama kana vinegar ashee kashidi vinegar keessa phosphoric acid flavoring in carbonate beverage sodium hydroxide isaan kun nanti warra household keessatti fayyadamu jechuudha rain cleaner ammonia barattoota waan kana sirriitti akka qabatan isiniif dhaama barattoota sodium hydroxide kan kun maali inni wanni jechuudha drain cleaner dha jechuudha ammonia warreen immoo on here glass cleaner dha drain cleaner glass cleaner which one of the following of CD that yeo mafakanya that drain cleaner yoje atima glass cleaner yote you are very wrong dead wrong jechuudha the one very good that are household bases jechuudha base jechuudha ana mana kayyitti fayyadamnu jechuudha weak acid and weak base are important weak electrolyte saniifuu kana tokkon jabeessanii akka qabdan jechuudha vinegaris citric acids in citrus fruits kan nungana phosphoric acids a flavor in carbonate beverage kayo kana tokkon qabatan barattoota as dhaabbatee jira asii angasitti asii dabalattoota asirraa kaasee immoo sodium hydroxide drain cleaner jenna ammonia glass cleaner guys akkasina hawwatan or household base warra base jechuudha base kan barattoota jabeessaa qabaddaa kana it's very important barbaachisaa ta'e akka jabeeffatanii qabatanii isiniif dhaama barattoota weak acid and weak base are important weak electrolyte jechuudha weak electrolyte da barbaachisaadha jechuudha eenyu weak base and weak acid they are found in many chemical and biological processes of interest wantoota biological ta'e chemical wante haala barbaachisaa amino acid for example amino acid kun akka fakkeenyaatti yoo qabne both weak acid and weak base da jechuudha gargaara jechuudha in this unity lana keessatti will be learn some ways of expressing concentration of hydrogen and in hydroxide and in solution of weak acid and a weak base. Then you will examine equilibria involving this weak electrolyte. You will also see that the indicator used in titration such as phenolphthalein are weak acid or weak base. Finally, you will learn how to use this property to select the appropriate indicator for a titration. No, akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Kunis tokkoon kanaan adda baasuu qabdan barattoota booris loowuu maal jee booris loowuu asiidii booris loowuu beezii isaan hundinuu jechuudha. Define acid by Boris law concepts. Give example fakkeenyota kan define base by Boris law concept. Yeah, Boris law connected by the malte. Example Boris law kan explain why conjugate acid and conjugate base are
One explain conjugate acid conjugate base at the embassy explain what explain identifies acid base conjugate pairs from the given reaction here acid base conjugate pair can at the base of the right equation for self ionization of water and ammonia. Explain what is meant by unproportionate species. Each one to give example reaction. Unprepared species define acidic Lewis concept. Give examples of Lewis acid defined based by Lewis concept. Give examples of Lewis base, guys. Kan akka akkasitti hubattan abdiin isinirraa qaba barattoota. Calculate pH from H ion irraa jechuudha. From akkasumatti illee H from pH irraa jechuudha. pH from H ion irraa H ion concentration isaa jechuudha. From pH irraa jechuudha. Calculate pOH from OH ion irraa OH ion from pH irraa jechuudha. Kanaas tokkoon tokkoon baasuu danda'u qabdan jechuudha. Baasuu danda'uu qabdan barattoota. Okay. The Swedish chemistry Sven Arrhenius framed the first successfully concepts of acid and bases. He defined acid and base in terms of effect that substance have on water. Affecting jechuudha base acid kun water irra qabanira jechuudha. Ha Arrhenius lafa kaa'e jechuudha. Seeronni Arrhenius lafa kaa'e soba water irratti jechuudha. Affecting inni qabu jechuudha. Acid yookaan base sana affecting akkam water wajjin uumanii. Fakkeenyaaf amma hydrogenii acid qe'ee ilaale. Acid gaafa bishaan wajjin walitti waan goonuu jechuudha. Water it lose it's hydrogen galaxy jechuudha. Hydrogen galaxy kana immoo OH galaxy base jechuudha. Bifa saniin hubatee akkasi kaa'ee jechuudha. Arrhenius gaafsan jechuudha. Okay, according to Arrhenius, acid are substance increase concentration of pH. How proton ion kan kana ilo guddisaa deema jira. Sorry, eenyu acid in aqueous solution here. Aqueous solution keessatti pH aqueous solution H ion kana yookaan protein ion kan kana galaxisaa jira. Base jechuun kan immoo increase concentration of concentration of OH ion yaade jechuudha. Galaxy yookaan hydroxide ion in aqueous solution keessatti jechuudha. In aqueous solution keessatti OH ion galaxy jechuudha. Eenyu base yookaan. Okay. Arrhenius theory isaa jechuudha. Theory isa kana mali inni kun dubbate jechuudha. A strong acid is a substance that completely ionized in aqueous solution to give H3O ion aqueous and an anion jechuudha. An anion barattoota asitti completely guutumaa guututti jechuudha dissociation ta'a jechuudha. Guutumaa guututti dissociation ta'a. Galaxisaa OH 3OH 3H yookaan 3H yookaan H3O kayannu OH3 yookaan 3HO yookaan H ion yoo ta'in dandeessan bakka tan H ion hojii wal gata kana jechuudha. H ion jechuu wal gata. Hydrogen ion jechuudha. Hunu kanaan jechuudha. Kanaafi kana jechuun tokkuma barattoota kana qabatanii dandeessan jechuudha. Walubanna jeen abda barattoota. An example is perchloric acid. Example is perchloric acid strong acid damadana sanifu luth ferra godhe jechuudha. Luth godhe ferra. Luth H3 kunis ka uumame waterii asitti lama qabame H kunis asirraa gaafa itti dhufu H3 ta'e. Gaa isin hubattan jeeyyaadha. Oona takkittiin akkuma jirtutti jechuudha. No H3 ta'e jechuudha. Plus J sammoota chlorate jechuudha. Chlorate ion jechuudhaan kan barreeffame jechuudha.
perchloric kun strong dia kanafu gutu gallakise jechuun H waan qabu hunda gallakise jechuudha. In other example of strong acid are sulfuric acid akkasumatti illee hydrogen iodide, hydrogen bromide, hydrogen chloride and hydrogen nitrate kun strong acid dha jechuudha. Kanas qabadha strong acidin isaan kana ittanii qabachuu dandeessan. Qabachuu qabdanis perchloric acid, sulfuric acid, hydrogen iodide, hydrogen bromide, hydrogen chloride and hydrogen nitrate or nitrate kennuun jechuudha. Nitric acid strong base immoo is completely ionized in a solution give or H ion gallakisa jechuudha. Akkasumas cation asitti wanni daganne cation anion yogga jiru kun maal asitti negative ka ta'e jechuudha. Anion ka negative ta'e gallakisaadha. Ka positive ta'e gallakisaadha. Sorry, ka positive ta'e gallakisaadha. Kana jechuun H kun asitti kun positive anion kennuun kun jechuudha. Anion guys ni hubattan yaada. Anion kennuun kun H kun asitti kun ka positive charge isaa kana baan. And anion charging kun positive asitti cation ka jiru kun asitti negative ka usaa agarsiisa jechuudha. Guys akkasiin na hubattan jechuudha. Okay, barattoota keenya asirratti cation and anion jechuun cation jechuun positive, anion jechuun negative. Cation and anion hoggaa jennu jechuudha. One here anion hoggaa jiru asirratti kitaabni keessan I guess misunderstanding na fakkaata garuu karaa malee nu gochuu kajaansanii asitti anion ka ta'u inni H gallakisa cation ta'uu qabaatti. Cation gallakisa malee hydrogen wanni jechuudha. Acidin cation gallakisa. Cation kan nu positive jechuudha. Achi akkuma agartan kana gallakisa jechuudha. Innis completely ionized hydrogen H and an ion ja. Cation jechuu qabu na fakkaata. I guess akkas na fakkaata garuu cation kitaabni misunderstanding misreading kajamu or miswriting kajamu or karaa malee hin barreeffame na fakkaata. I guess garuu on here we'll discuss on it with the nouns man with guys jechuudha. Kan namoota beekamoo wajjin kan wal mari'annee jechuudha. Kan murtee isaa description ile isin qabu garuu I guess kana fakkaatu asitti kun cation must cation ta'uu qaba na fakkaata. Maaliif fayyadame ka jiru garuu laallu ta'e jechuudha fuuldura description ile kan isin galakkisu ta'e jechuudha. Confuse keessa hin goone an garuu akka khiyyate amma jechuudha. Akka hooyite jechuudha. Ana asitti cation ta'uu qaba. Asitti immoo asitti anion ta'uu qaba. Maaliif jennaan asitti OH kennu anion is negative fadhu cation positive. Kanaafuu kun positive gallakisa waan ta'eef asitti cation isa kanaaf ta'uu qaba na fakkaata akka hooyite guys akka khiyyate jechuudha. Saniifuu maaliif kajoo inni wanni irratti garuu seera spontaneous and non spontaneous waan jedhamu jira. Seera sanarratti faallaa walitti ta'an isaan kun gaa'e seerota non spontaneous and spontaneous jira. Seerota electrolyte keessatti waa'ee sanii ni barattanii waa'ee galvanic law haasanii kan barattan ta'a. Akkuma beektan kutaa gaditti amma yeroo amma viidiyoo kana tolchaa jirtutti garuu isin hubattan jee yaada barattoota guys. It's moved out to migrate to the cathode jechuudha. Cation is migrate to the cathode jaanii jira. Kunis cathode hoggaa jiru cathode yeroo hedduu kan hin qabadhu cathode hoggaa jennu immigrate to the cathode hoggaan on where inni kun cathode kan negative accept ka godhu jechuudha. Kunis saayinsii bal'aadha guys. Saayinsii bal'aadha waa'ee electrolytes electrochemistry keessatti kana bal'inaan kan laaltan jechuudha. Kun waan isin confuse godhumti garuu akka kootitti jechuudha. Bifa san yoo fudhachuu baate malee kitaabni keessan asitti must be ta'uu qaba sun ta'een dirqama asitti cation ta'uu qaba. Asitti immoo anion ta'uu qaba. I guess guys akka hootetti gaay kan immoo yoo akka non spontaneous jawsanii yoo fudhatee jirte kitaabni keessan I guess I don't know garuu akka hootetti asitti cation ta'uu qaba. Asitti immoo anion ta'uu qaba. Ana akkasin na hubattan I am a human being an ilma namaati guys akka akkasin na hubattan
ilmi namaa waa hunda beekuu hin danda'u guys. Akkuma beektan ilmi namaa dogongoraasi irraa barataas jechuudha. Waaqa qofa kan dogoggorre san akka akkasiin hubattanii yoon dogongoruu baadhee iskaataayinii kuni asitti immoo aanaayinii ta'uu danda'a qaba jechuudha. Ispoontaanii sanii yoo fudhachuu baate guys, yoo akkasii sanii fudhachuu baate garuu immoo riiliin jirtu akka hootitti jechuudha. According to my perspective and although I believe in that this is must be cartoon katain or kashin jettanii dubbisuu dandeessanii kun akka itti pronounce godhan is doesn't matter rakkoo kan qabu. Anayin kainun as ta'uu qaba, katainin ammoo as ta'uu qaba. I guess akka kojetti let us move on. Garuu kaisin hold godhanii jabeeffachuu godhan asitti anayin katainin jechuun is doesn't matter waa takka rakkoon qabu kun jabeessanii akka qabataniif malee. Sodium hydroxide is example of a strong base guys. Sodium hydroxide is strong base ida ya kuno akkuma gaafa dissociation gono no bifa kanaan hydrogen ioniin galaksii asitti OH da jechuudha. OH kun asitti negative kuno negative waan ta'een kaataan tokko baay'ee yaada akka hooteetti guys. Kataan keessa misreading san yoo hubate malee akka hoote akkasii principal strong bases are hydroxide of group 1 elements in the group 2 elements ya. Strong base warreen nun akka principal jechuudha. Qayyelfamatti beezii warra gaayotee bira diggaree tokkoffaa fi garii lammaffaa keessa jechuudha. Except birliin malee isa kana malee isaan hundinuu beezii cimaadha jechuudha. Strong beezii cimaadha, strong beez kennuun jechuudha. Warri garii lammaffaa fi garii tokkoffaadha akka keessatti hubattan isin ilaalama jechuudha. Despite its early success and the continued usefulness, the Arrhenius theory does have limitation. Garuu akka jalqabatti inni kaasee jechuudha. Akkuma milkaa'ina isaatti oggaa itti fufu jechuudha. Fufiinsa itti fayyadama isaadha jechuudha. Jalaa xiqqaachaa dhufee limitation itti qabaate jechuudha. Rakkoo yookaan hanga tokko limit godhee jechuudha. Daangaa qabaate. Limitation oggaa yoo guutuutti covering goonii jechuudha. Hanga tokko irraa wanni godhe garuu warra kana ta'e warra dissociation ta'e OH galakkisan qofa jeemreenni OH galakkisan yoo hydrogen ta'e yoo base ta'e hydrogen galakkisan yoo yoo acid ta'e hydrogen galakkisan yoo base ta'e OH galakkisanidha. Inni seerri Arrhenius akka Arrhenius jetti. Garuu ammoo kanuma base ta'e H galakkisuu jira seera seera kaan irratti jechuudha. Kanaas kan laallu as jirattis dhiba qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma ammoniyaa kennuun ammoniyaan ammoo base dha. Na hubattan jechuudha. Ammoniyaa H3 inni kennuun kun jechuudha. Inni H3 kun ammoniyaa kennuun kun base dha. Inni immoo H galakkisuu jechuudha. H galakkisuu jechuudha. Hydrogen amma san ni fudhata accept godha san amma ni fudhata hydrogen H3 san ni fudhata. Amma fakkeenyaaf bishaan gaafatti gootu jechuudha. Gaafa wanti dissociation godhuuf yaaltu inni fudhata inni. Fakkeenyaaf amma achirratti kufee jira jechuudha. Feeltee jira jechuudha yaanni isaa kana. Garuu immoo bakka irratti hojjetu qaba, bakka irratti hin hojjenne qaba. Limitation qabu daangaa qabaadha. Hunda irratti miti jechuusaati. Kana akkasiin naawwatanii ni barattoota. Khanas me size 1.1 based on the dissociation in water solution, classify each of the following compound as Arrhenius acid or Arrhenius base as the compound that cannot be classified as Arrhenius acid or Arrhenius base. Adan bin adan basia kuno asiti akkuma agartan hydrogen bromide kana bishaan wajjin gaafa dissociation ta'u achi kan galakkisa kunis Arrhenius malee jechuudha. Arrhenius acid jechuudha. Maaliif jenna hydrogen galakkisee jechuudha. Kun akkuma asirra galtan asirra positive jechuudha. Kaataayinii jechuudha. Hydrogen sodium chloride H2O wajjin gaafa nyaatu bifa kanaan akka daddabee kun ammoo seera isaatii miti jechuudha. Seera eenyuutii miti? Seera Arrhenius miti jechuudha. Is doesn't classified according to Arrhenius base nor neither Arrhenius acid nor Arrhenius base jechuudha. Ni barreessuu dandeessanii. Sodium hydroxide kan nun kunis asidii cimaadha. Yaafa dissociation godhu water wajjin jechuudha. Akka inni akka solution akkuma jechuudha kataamni keessan kaadabuu hydrogen sodium ion and OH kanaan jechuudha. OH ion kunis Arrhenius base jechuudha.
jechuudha akkamatti akkaataa inni gallakkisee jechuudha negatiiva katee jechuudha guys negatiiva katee gallakkisee jechuudha guys okay it is enough for today we will be discussed bronze theory concept of acidity and the base in define clarity with no doubt jechuudha qabu wajjin kan gallakkifne ta'a jechuudha viidiyoo itti aanuuni rafa ni qaajin yaada guys waan obsaa na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaadha kan ammoo mata duree topiikii kana guyyaa biraa kan topiikii viidiyoo lammaffaatiin kan qabadde dhufu ta'a hangasitti kan wajjin guyyaa gaarii qabattan isiniif hawwa check this sound yoo